Karaa kanaan seera sagalee fi seera luga afaan Oromoo bal'inaan ilaalla. Namni sadarkaa kamiyyuu irra jiru dandeettii seera sagalee fi seera luga afaan Oromoo gabbifachuuf akka ta'utti kan qindaa'e waan ta'eef kutaaleen barnoota kanaa akka isin jala hin dabarre subscribe qabduu jedhu tuqaa. In this channel, we will take a closer look at the Afaan Oromoo method of speech and grammar because it is designed to promote the method of speech and grammar of the Afaan Oromoo language of anyone at any level. Follow us by clicking the subscribe button so you don't miss parts of this lesson. Kutaa tokko Lesson 1 Afaan yookiin qooqa hiika. Mala yookiin tooftaa ilmi namaa jecha qindaa'een yookiin akkaataa ergaa dabarsuun dubbiin yookiin barreeffamaan itti waliigaludha. Language meaning the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. Afaan Oromoo seera luga mataa isaa fi caaseffama qindaa'aa of danda'e qaba. Afaan Oromoo has its own integrated method of speech and grammar. Qubee, jecha, hima, keeyyata yookiin keewwata, letter, word, sentence, paragraph. Qubee hiika. Haasaa keessatti sagalee tokko yookiin isaa ol mallattoo bakka bu'udha. Mallattoolee qubeewwan tartiiban jiraniin isaanii kennameedha. Letter meaning a character representing one or more of the sounds used in speech, any of the symbols of an alphabet, a set of letters in a fixed order. Qubeewwan Afaan Oromoo. Afaan Oromoo alphabets. Afaan Oromoo qubeewwan qeenxee yookiin single letters 26 fi qubeewwan dachaa double consonants 7 qaba. Kanaaf qubeen Afaan Oromoo waliigala 33. Isaanis therefore Afaan Oromoo alphabets are 33 in number. Isaanis qubee qeenxee A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Qubee dachaa yookiin double consonants Cha, Dha, Nya, Pha, Sha, Tsa, Ja. Kutaa itti aanutti qoodiinsa qubeewwan Afaan Oromoo waliin ilaalla. Ammasitti nagaan tura. In the next lesson, we will look at the classification of the Afaan Oromoo alphabets. In the meantime, stay safe.